Nagaa fi araarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Obboloota koo akkam jirtan fayyaa keessanii ani nagaa kootii galata gooftaa baga nagaa taatan isiniin jechuun jaalladha. Kun yuutuubii Gaaddisee Miidhagsaati. Warri mana kiyyaa faraatatan akkam jirtu fayyaa keessanii nagaadha isiniin jedha. Warri yeroo darbee viidiyoo koo ilaaltanii jabaadhunaan jettan guddaa sagalatoomai ulfaadhaa kabajamaa isiniin jechuun jaalladha. Warri maatii koon taane immoo maatii naaf ta'a na jajjabeessaa isiniin jechuun jaalladha. Gooftaan koo isin haa eebbisu eebbifamaa isiniin jechuun jaalladha. Warreen yaada qabdan naaf qoodaa na jajjabeessaa isiniin jechuu jaalladha. Warreen dhugaa waaqaan na simattanii baay'ee viidiyoo koo ilaaltan guddaa sagalatooma eebbifamaa gara itti aanutti immoo kan itti aane deebi'ee bakka kana caalallee isiniif hojjechuu hin danda'a isiniin jechuun jaalladha. Waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu eebbifamaa isiniin jedha. Laayikii godhaa yaada qabdan immoo naaf qoodaa isiniin jechuun jaalladha. Gooftaan koo isin haa eebbisu.